Simbae. Abo. Oromo betiati. Kanam betu. Agala sam betu. Marre bunaaf jimanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare. Inkoyyo min garri deeman hin jiru. Wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru. Itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessatti iyyuu namaan dhooltu. Kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiini. Waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa. Sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti. Kanat hojjeta qawwee iyyuu namatu hojjete. Namatu hojjete. Qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti. Kilaashichumaan jala si kennaa dukumkumsiisu jirtu mitiire. Bitaan mirga ida'amii irratti jiru kaleessa buqqisnee galaanatti gadu. Kanaafuu inni kan baqa jalqabeenyaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariinii harkaan qabuu qofa. Asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraatiin qelqeltaa turte sin keessa jirtu eeboo bilisummaatu asitti walitti sin qabne. Sobdumnaa walitti sin qabne qawwee. Humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda obsiin magarste dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Hattuu jechuun maal dhabde dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa. Mana barnootaa saamuuni, waajjira poolisii saamuuni, mana qorichaa saamuuni, mana baankii saamuuni, gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu. Akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki. Akkamitti wal saamtu? Ummati kun waliin hin jiraatu baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu? Hin jiraatu! Erga akkas ta'e immoo sinumaa oka saami akkamittiin immoo akkas jetture. Ummata Oromoo maal taatan? Sabni kun saba guddaa, saba aadaa, safuu, kooda qabu. Ummanni ammana ga'u kuni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaallee xiqqeessitan. Dhiiga keenyallee osoo hin qooriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu. Waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee iyyuu hin fixanne. Safuu miti kun? Safuu! Safuu guddaa. Safuu. Ummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu. Maaltu isinitti hir'ate keessanuu meeqatu nyaachuutti jira. Akkasuma akkas miti. Osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee ummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna. Akkasuma jechaan ture kun. Kanumas dhugaan jiru. Ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuudha. Maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraati bal'isuuf deemnare. Akkasuma akkas miti. Akkasuma bar. Yoo akkas taate egaa kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraatu maati. Wallaalli waa hedduu nu goote. Ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jala iyyuu hin teenyu turre. Ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki.
yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yoo argatta birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu milishaa qabeelaa waan akkasii jira miti wallaala beek Amoon engedde gurguranii bar. Tamamiti biileen 50 ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate kanaaf gabrummaa jala jirra kanaafuu siniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii dhamdhama bilisummaa beektu ta'e yoo akkasii maaliif walii qabsaahan saba bilisa ba'eef wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha. Maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as. Nuti hin dandeenye kanaafuu sinii qabsaa'u jira. Wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru. Sinitti himuutti hin jira garuu. Nuti dhukaasutti jirra. Kanarraa kaafee uummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru. Isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira. Kana dhaabneetu gaa. Waraanni hojiinsaa sintiksu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisu awwaalasaa fageessu maal jennaan kosii asii haranii balbala kaa'u. Kan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra. Kanaafuu hojii nuu salphisa. Hojii akkamii waraana as keessatti hin barbaadiin. Namni akka kaleessaatti hojii idileessaatti haa deebi'u. Hubattanii hojii idileessaatti haa deebi'u. Inni baadiyyaas inni magaalaas wal keessa deemee walitti haa daldalatu jechuudha. Isa kaabileen baadiyyaatu magaala saamaa magaalatu akkas godhaa jedhee uummata aadaa tokko seenaa tokko qabu saba Oromoo afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu gargar qoodee aangoo barcuma bittaa siyaasaa saamichaaf ta'u turfachuuf tolfate sana riqichisuun addaan citeera. Wanni isin jennu akka barbaaddetti laphee dhiibii socho'e biyyi kan keeti seeratti garuu hin bu'ini. Seeratti hin bu'in achumatti dheessi. Yoo godhi siin jedhan godhi hin godhiin hin jennaan hin godhiin hammanuma naqa. Ulee barbaadda? Barbaadu. Maali? Harree nuu beeki sirnaan leenjisanii ba'aa itti fe'anii chee jennaan injiffattu ni deemti. Namni hanga harree hanqata. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina. Saamicha nurraa dhaabaa, sirna dhablummaa nurraa dhaabaa, biyyan keessanii seeraa wal bulchaa, waraan isin bulchuu hin jiru, uummatatu wal bulchaa, kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'u isa kaleessa si nyaate ittiin makiin. Isaanaan na fakkaatee na jala naanna'aa turee qawwee na jalaa hiikkatee gala sana ittiin makee jirtati as keessa qaaneffadhu jechuudha. Ammas qawwee nu jalaa fudhatee galatti hin kenniin. Hin qaana'u. Hattuu anna bare harki maal si tochua? Dabeessa dheessa bare akkas boris itoo waasii tos jettee kute inni jechuudha ittiin kenniin. Qulqulluusaa akka saba tajaajilu. Fir'aantee amantaa jenni akkasitti uumiti. Na tajaajila ka jette bulchiinsa koree bilisummaa kan yeroo filadha. Kan yeroo ka jenne kan biyyaa hin tolfanne ariisaarra jira. Baqataa fi ariyaa jira. Gidduu kanatti uummati hin rakkatamoo hin rakkatu? Hin rakkata. Ba'ee galuun akka rakkoo hin taane bilisummaa jechuun nagaan baanii nagaan galuu nagaa qofaa fi tasgabbii qofaa isinirraa barbaanna. Abbootiin amantaa jaarroleen gandaa qeerroof qarreen shamarran hundi keessan isa kana nuu tolchitan jennaan wanti as keessa teenyuufi hin jiru. Namni walitti hin bu'iin biyya biraa laala addunyaa kana laala nu uummata akka uummataattuu namaa jenneetiniin daabboo tokko nyaannee buluun nutti ulfaatu dachee kanarra teenye namummaa keenyaafuu siichi falmataa jirru addunyaan kun laafti na hanqatteettee gara ji'aatti deemaa jirti. Nama hin qaanessu Oromoo. Wallaala akkasii keessaa bahuudha qabna. Mana barnootaa gubuu miti ijaaruudha qabna abbo. Waraanni bilisummaa Oromoo mana barnootaa gubuu miti kan inni deemaa jiru. Ijaaruuf, babal'isuuf, dagaagsuuf, tolchuuf, si barsiisuuf akkaati akka bishaan gabateerraa abbaan barbaade gara barbaadetti sin oofne ejjennaa hirraafamne kan mataa kee qabaattee murtoo mataa keetiin sochootu si gochuu malee ta'uu qaba. Akka barbaadetti gara barbaadetti akka sin oofne ta'uu qaba. Amma kaastanii suuqiin cufamee miti
banameellee yoo taa'e ililmeen fuudhiini jechuudha. Sabni Oromoo hattuu miti. Sabni Oromoo saba guddaa. Hattuu miti jechuudha. Yoo banaa taate sinii galee banaa ta'a yoo ta'e ililmeen fuudhiini jechuudha. Uummata aadaa akkasii qabnu turre. Aadaa sana deeffachuu feenaa jechuudha. Warqii mormaa yoo lafaa argatte geessii barbaadi abbaasaaf deebisi. Seerri lafaas kanaa seerri rabbiis kanaa jechuudha. Akkasuma akkasumatti. Hattuun immoo yeroo hundumaayyuu boolli isaa guutuu hin sooromtu yeroo hundumaa kiisiin kee uraa jechuudha. Maal abdeessan hojjet carraa hojiitti dhabe Oromoon malee hojjete jennaani wanti nuti asirraa gashinu Oromiyaa miti nurra darbeeyyuu Itoophiyaa miti nurra darbeeyyuu Afrikaan ni soora uummata gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa akkasiiti nuti. Ittiin boonuu dhaqabna malee kana xiqqeessuu hin qabnu. Ammoo har'a hooggana badee warra garaat akkas nu godhee warra karabaataaf tiiviit akkas nu godhee hin jiru hin sharafamtu galmaan ni keenya kanaaf iyyuu carraan hojii sunis nu dhufaa waan hundumtuu ni dhufaa ofii keeti tolfattaa hanga galma ga'utti woboorraa waa hunda eeggadhu wareegama isaa immoo teeffadhu firii isaa akka inni akkuma bara dhufaa darbaa itti dhiyaannee harkaan qabannee erga jennee bilisoomneemee achii muuxuu badee taatun taa kana kaleessallee jenneerra warri jettee taniin jenne. Jenne bilisummaan Oromoo mee alaabaa Oromoo isa kamtu dhaabbate guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoomi mee natti yoomi daakki bilisumni miti gaafa jette alaabaa kam dhaabbattee akkas jette guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoom jettee seerri Oromoon ittiin mul'atu kami jettee sitti mitiire kanaaf sana warruma bilisumnee ni jedhee jechuudha warri sun immoo iddoon jiru beektu. Agne si caciisa baasneetu bilisa sabaasnee bilisummaan kanaa dhamdhamiittiin jenneetu barsiifanna wallaalaa keenya beekaa fakkaata malee. Hubattee imalli gara Finfinnee Jaawaarfaas Baqqalaafaas hidhaarraa baasaa jechuudha. Hawween kaleessaa nurraa hiikani gaafa bilisa isaan baase dhamdhamashees mi'aashees iddum tokkotti arganii jechuudha. Qawwee jabeeffadhu akkuma kaleessaa ammas fuutee hin galiin. Mee warri galtan ajjabbii malee wanti biraa jira? Jira. Hin bari'uu seete dhiise achumatti. Gaafa bari'ummaa waa isheen goote beekta miti? Nama gaabbisiisaa. Kanaaf ammarraa kaasaatti haasaa dheeraan barbaannu fixanneera. Waraanni ni baas keessa. As keessa hin taa'u hojii qaba. Hojii ittiin baay'isee namni walitti hin bu'in daandiin immoo bal'aa. Hunda keenya hin danda'amu hin danda'u. Inni as keessa ture buburreen suni isa hojii isaa unumaaf dhiisaa jechuudha. Tolee hin danda'amu hin ta'u. Dhagaa walitti guurru akkas wayyaa. Yeroo quba namatti qabdan meeqatu natti qabamee jira? Akkas. Yoo silaa dhagaa walitti guuruu ta'ee yeroo dhaabbattee dhiigni hin qooriin biyyeen awwaala keenya irraallee hin qooriin waan ati gootu injifannoo keenyatti bishaan naqxu sana qawween si rukutanii ammoo uummata keenya akka nuun jedhan sana miti waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhan miti akka ati argite akka ati na argite immoo kunoo osoo ati hattuu yoo ta'u nama ajjeestu otoo waan barbaade gootu iyyuu calluma siin jennaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Reebichi jiraachuu malata uleen immoo waan balleessuun qabu suphee qofa. Akkasii miti ammoo reebichichayyuu hin eegiin karaa irraa galeennaan galee jechuudha. Waraanatu waa qaba. Hin dhaabbatiin siin jennaan sumaa fi yeroo akkasitti wal keessa yoo waan tokko rasaasni tokko asitti dhuka'ee rasaasicha miti unuutu wal balleessa. Akkasuma akkas miti. Socho'ennaan socho'ee jechuudha. Gurra maaliif namaa kenne Waaqayyo haa dhaga'uuf sammuu fudhatee haa yaaduuf hojiitti haa hiikuuf. Amma asirraa socho'a akkuma bobbaan keenya imalli gara Finfinnee hanga achi geenyee
Handhuura sanarraati silmii sana buqqisnutti adeemna irraa kaafee kana booddee asitti hin deebi'u. Akka hin deebine immoo situ tiffachuu qaba sinitti murtiin jira waraana irraa waan barbaadin hin jedhu kanaafi jedhu. Ammaa kaastanii mana keessanitti galuurra Oromoo nuti waan ittiin gargar baanu tokko iyyuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka nuun jedhan miti akka nu argitanii kan isin jedhe. Ragaansi kana beektuuf iyyuuti beeki wallaggi maal ta'e gaafa jedhan wallaggi waan ta'e beeknaa bilisummaa xiqqoo tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin ji'a tokko dhamdhamnee rammii oofti kanaaf du'uu jirraa jettan akkasi mitiire. Akkuma jenne immoo gooneerraa ummata injifachuun hin jiru addunyaa kanarraa mootummaan ummata lolee injifate hin jiru jechuudha. Ni ajjeesta, ni hiita, ni godaansista, walitti naqxa, wal lolchiista yeroo fisu. Ummata